يا oromo bagada dazeri valmonun tarada oromo bagada dazeri valmonun tarada goba 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 Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota JMN nagaan keenya waara bakka jirtan cufaatti isin haa ga'u jecha egaa har'a kan argamnu ardaa jila tuulamaatitti akka koraatti kan nuti argamnu egaa tuulamni jila qaba tuulamni sadan ardaa jilaa isaatti walitti dhufuudhaan jila guddaatti jira tuulamni sadan daac bachuu fi jillee har'a iddoo tokkotti walitti dhufuudhaan sirna isaa gaggeeffachaati kan jiru egaa guyyaan har'aa guyyaa jala bultii baallii gadaa 71ffaa walarkaa fuudhinsa taasisuudhaaf tuulamni jilatti jirudha. Egaa milban muudamaaf alangee dabarsuutti kan inni jiru. Egaa sirni kun sirna jala bultii sirna ho'aadhaan kan inni gaggeeffamaa jiru. Sirni kun egaa tuulamni sadan iddoo garaagaraatii walitti dhufuudhaan jillee bachuu daaciin har'a walii argee sirnoota garaagaraatiin kan gaggeessaa jiru. Egaa sirni kun osoo hin gaggeeffamiin hoggaa tokko dura odaa nabeetti wal ga'uudhaan seera walirraa waraabbachaati kan ture seera walirraa waraabbachaa ture kan ammoo galee akkaataa seera fi duudhaa isaa eeggateen gosa isaa barsiisaa ture amma alangee walitti dabarsuudhaaf jala bultiirra jira. Egaa jala bultiin kun sirnoota garaagaraatiin kan inni gaggeeffamaa jiru. Egaa hayyoonni manguddoonni akkaataa seera duudhaa isaatiin foollee dabalatee gosoonni hundumti asitti argamuudhaan sirna kana dura duuba isaa eeganii gaggeessati kan jirani. Egaa sabni kun sirni isaa sirnoota kaleessa darbaniin cunqurfamaa hacuucamaa turuun isaanii yaadatama. Egaa hoggoota muraasaa as Oromoon gosti hundumtuu sirna isaatti deebi'ee ardaa jilaa isaatti jila isaa akka jilatu walarkaa fuudhinsa alangee kan gaggeessu akkaataadhuma sirnaaf duudhaa isaa eeggateen walarkaa fuudhinsa alangee gaggeessaa ture gaggeessaas jira. Egaa sirnoonni darban ardaa jilaatti sabni kun akka waliin geenye duudhaa isaa sirna isaa walarkaa fuudhinsa dabarfata akka hin goone dhiibbaa guddaadha uumaa kan jiru. Egaa yeroo as dhiyoo Oromoon kutaa hundumaatu akkaataa sirnaa fi duudhaa isaatitti jila isaa gaggeeffachaa jira. Egaa jila kana hordofnee nus jala bultii kanarratti argamuudhaan jala bultii kana sirnoota duraa duuba isaa isiniin gahuutti kan nuti argamnu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya duraa duuba sagantaa kana eeguudhaan isiniin kan geenyu ta'a hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura kan isiniin jedhu ani qophicha kana qopheessuun kan isiniin gahu Rabbirraa Leenjisaatii gama ogummaa kaameraatiif teeknishaalaatiin Boggaala Habtaamuu waliin jira. Dabalataan gama ogummaa kaameraatiin Abdii Malaakuu waliin jira hanga dhumaatti nu waliin. Goba 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 maramaja goba nenja marzo gadan de jambari wana wala le namari nenja marzo gadan de jambari wana wala le namari ya oromo bagada dazeri valmonun tarada ya oromo bagada dazeri valmonun tarada goba 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 ودنا يودبرني كمجانو يا إفقرا مودنا نجمرتو بايو الموت الجدلا الميو بات الجدلا لو بات زونا قرر دليل يا وطلال إقاولا زقلي ججوز النقم مودنا قوتا شفو ايترادا ديرا تولال بوكي سنن چيسرا دلبو يا مايو بكالولا بوكي سنن چيسرا دلبو يا مايو بكالولا goba 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 nenja marto gadan de jambari wana wala le namari nenja marto gadan jambari wana wala le namari nenja marto gadan de jambari wana wala le namari tere bi gadan de jambari wana wala le namari nenja marto gadan de jambari wana wala le namari ya koromiro bale dubbin golbagale enyu jabanti male gamagina kejatti gale Maqaa keessan tufaara baajidhama tufaamee weelluu nama weellisaa turtan kun maali sirna gadaa keessatti? sirna gadaa keessatti weellisni amma ani sirbu kun weellisa lubaati weellisa gadaa shananiiti gadaa shananuu sirna inni qabu waan inni dabarse gadaa isaa keessa waan inni dabarse hundaa maqaa dheeta sirbaara. Warra gulantaa gadaa keessa warra kamtu sirba? Warra gulantaa sirbaa keessa warra waaqni waa itti kennitu sirba. Kan agarsiise malee kan hin argine sim jeetu afaan duffatee deema. Dhiichisa gadeessatti barteeti. Jecha kana gafarsa kormaatii fi
Gizee lumni ba'u gizee salaabaan ijaan jillee gizee salaa ba'u gafarsa hoodatitti wal geenya gafarsa kormaatitti wal geenya isa san abbaa kuukattu baasaa hayyuu shanan faladhaa jedha yookiin immoo gadaadhaan faladhaa jedha gadaan qarruu saaqee birraa qarruu saaqee gara falaatitti deema. Mee dhiichisoota foollee dhiichistee beektaa? Eeyyee. Mee dhiichisa foollee tokko nu jedhe. Rajannaan boruu jette yaasuutanii qabaa tolche. Yaasuutanii qabaa tolche. Ana birriitu na bite maaloo jette mijayoon boolche. Ana birriitu na bite maaloo jette mijayoon boolche. Rajannaan boruu jette yaasuutanii qabaa tolche. Yaasuutanii qabaa tolche. Ana birriitu na bite maaloo jette mijayoon boolche. Birriitu na bite maaloo jette mijayoon boolche. Badai bamada zangama si mulatame dalalgeti zangama si mulatame dalalgeti Hasanure da bora kana kakale ho inni jage kalu akiroba kalletti gale Hasan jaji da bora kana kakale ho inni jage kalu akiroba kalletti gale abba kukati bari ho inni jage kalu akiroba kalletti gale Iraguma keja kasumara ko mulungara gale kunabzeta zila kunimbo warri kanjai robanaga hadara ya abba min adam mara hadara ya abba robanaga hadara ya abba min adam mara goba 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 Hayyee egaa baga walakkaa fuudhinsa sirna gadaa tuulamaa marsaa 71ffaa baga nagaan geessan isiniin jenna. Hayyee baga waliin geenyeen jedha. Maqaan kiyyaa Abbaa Gadaa Fiqaaduu Abarraa Hundeeti. Gaheen hojii kiyyaa Abbaa Gadaa Tuulamaa Jaanbachooti. Gadaan tuulamaa maal fakkaatu yoo jette dursa dhalootarraa ka'a. Tuulamni ilmaan sadi qaba. Ilmi hangafaa Tuulama Daajjeti. Ilmi itti aanee lammaffichi Tuulama Bachooti. Ilmi sadaffichi Tuulama Jiilleeti. Ilmaan kuni gadaan isaaniitis miseensummaan isaaniitis wal fakkaataadha. Garaagarummaan qabu. Maqaan isaanii tokkoffaan Marmajiidha. Lammaffichi Qorata yookaan Meelbaadha. Sadaffichi immoo Muudaan yookaan Michilleedha. Afuraffichi immoo Duuloo yookaan Alchiisa. Shanaffichi Roobaleedha. Gadaa Roobaleeti. Kuni waggaa 8 aangoo irraa fuudhaa waliin kennaa. Gadaan shanan Tuulama kana fakkaata. Mee tuulamni sirna gadaa isaa sirna kanaan gaggeeffachuu ka jalqabe yeroo as dhiyoodhaa waan jedhamtu jira. Keessumaa sirni gadaa akka hin daddagaagne fi akka inni hin babal'anne dhorkamaa akka turee fi haalli gadaan kunillee marsaa 71ffaan gaggeeffamaa jiru kuni haaromsa gadaatii asii waan jedhamutu jira. Kun hangam dhugaadha. Haaromsa gadaatii as marsaa 71ffaa gaggeeffamaa jira gadaan Tuulamaa. Gadaan Tuulamaa akka marsaatitti yoo ta'u baay'ee na jalaa gadi xiqqaati. Gadaan Tuulamaa Tuulamni qofa oduu hin ta'in Oromoon marti caffee Odaanabeen kun caffee Odaanabee uumamaan Oromoon an qabdu caffee Odaanabeeti. Gujiinis Boorannis Karrayyuunis hundu Tuulamni Oromoon marti caffee Odaanabee kanarra gadaa waraabbataa ture. Waggaa tokko miilaan deemanii dhufaniiti. Gujiin erga nurraa hafe erga baay'inni namaatis aloonni isaa babal'atee nurraa hafe marsaa 75ffaadha. Booranni immoo marsaa 73ffaadha. Erga nurraa hafe Odaanabeerraa odaa isaatitti erga galee jira. Tuulamni hamma 71ffaadha jedhamu kuni isaan dura aloota Kiristoosiin dura. Aloota Kiristoosiin dura gaggabaabsee taasisin jedha. Oromtichi sirna kana ittiin bulee ittiin qocatee gadaadhaan waggaa 8 akka dabarsu tumaa kana haa waraabbate Saaphalo. Saaphalo ijaan hin argu. Maatii jala badee odaa jala taa'ee oduu jiru odaan holqa qaba holqa san seenee warri halkanii
warri saglan booranaan kun ilmaan haadha tokko irraa deeman bakka deemanitti seera tumu. Seera kana hootumaan halkan tumu. Tumaanii fakkeenyummaan isaa kun asittu argaa jirta. Saaphaloo taa'eeti isaan dhaggeeffata. Yoo saaphaloo kaa dhibba hora. Yoo dhibba hore qoricha ijaan hin argu waanuma inni ijaan fayyu san baala san tumaa tumaniif. Ganama bariinaan baala san harkaan barbaadee rigee marga irreecha wajjin rigee ijatti dibata. Yoo ijatti dibatu ijaan arge. Ijji isaa hin saaqamee manatti gale. Saaphaloo qoricha kennuu qabe. Qoricha kennuu hoo qabu san horii ittiin bitata. Hiyyeessa. Harka qallayyiidha. Waan nyaatu waan ittiin bulu dhabeet muufatee manaa baqateeti odaa san jalaan naqe. Waaqni dhiyaatee fi warra saglan booranaa halkan deeman sanirra sagalee kana waraabbata. Yoo waraabbatu dhibba hora. Aduu dhibba hore sa'aaf goromsa ka'a. Goromsaa fi korma ka'a. Yoo ka'e san inni waraana isaa qabatee dirriba isaa qabatee ka'u. Haati manaa isaa immoo wandabboos ishii gaadii qabattee okolee qabattee dhibba san keessa yoo goromsii fi kormi ka'e yoo duwwaa ka'e hin deema. Ji'a 9 deema. Deemeeti tartiiba isaatiin odaana beegaa. Saani sun goromsi sun rimaa fuudhee ka'e ji'a 9 duwwaa deeme. Odaana beeku ga'u hin foolate. Foolate caffee abbaa mudaa hoo ga'u dilluu buuse. Dilluu buuse seerri gadaa achitti odaana beeku hoo ga'e Oromoo Tuulamaa araara ol gaafata. Tuulama 3 ol jaama. Achi ka'ee immoo yoo caffee dongoraa ga'e dilluu buusaa jedhe. Seera waaqaaf lafaa, seera jaansan, heera jaansan afaasaa qabe. Achi ka'ee immoo caffeetumaa hoo ga'e hin dhalaa jedhe. Kaan hin dhale. Kormi faana ka'e sun caffee dongoraatti irraa garagaree gaara Heraritti tulluu Herar qore. An dhalates korma. Kormaaf goromsi isaanii sun hin dhufe aga kora kana dhufe dilluu asitti buuse. Dilluun bu'uunsi kun gadaan aangoo asitti fixattee jira. Kanaaf yoo tilmaamaan hayyoonni ana dura jiran yoo dubbatan Tuulamni gadaadhaan buluu seeraan buluu kana godhuu erga jalqabe 273 jedha hayyuun seenaa. 71ffaan kun haaromsa. 71ffaan kun haaromsan. Haaromsi kun abbaa muudaa Tuulamaatitu Finfinnee irraa ka'e. Horaa Finfinnee irraa diinni kaase. Diinni kaasee hin baqachiisee cuqqaalatti galchee cuqqaala irraa bakka adda addaa qubatee odaa roobaa ga'e. Odaa roobaatti hin boqate. Odaa roobaatti lallabatee gadaasaa haaromsee waa hunda godhee as deebi'ee maatii isaatitti qe'ee isaatitti deebi'ee waan kana eegasii hayyoonni qabanittu 71ffaa han jedhan san fakkaatti. Malee akka Tuulamtichaatti akka gadaa Saaphaalootitti 273ffaa. Gadaa Saaphaaloo kana ani haaromsee tumaa hamma ittiin bullu godhe Cangaree Kormeeti. Amma an Cangaree Kormeetiin jirra. Tumaa Cangaree Kormeeti. Kanaan deemaa jirra. Kanatu ka 71ffaatti dhufaa jira han jedhu anaafis kanatu na ifaa jira. Mee miseensa gadaa shananii keessa miseensi Tuulamni miseensa gadaa 5 qaba. Miseensa gadaa shananii keessa miseensa gadaa kam? Ani gadaa horataa yookaan meelba. Gadaa horataa meelba hamma halangee kennuudha. An deemu abbaa gadaa Bachooti. Warri halangee amma kennuuf deemu isin jechuudha. Ayyee. Aangoo dabarsaa jirtan. Aangoon dabarsaa jira. Mee aangoon tun nama marartii jedhan. Akka gosa keessanitti yookiin akka miseensa gadaa keessanitti aangoo tan akkamiin dabarsuu jirtan? Aangoon tun isin mararre? Akka Oromootitti akka nama dhuunfaatitti nama mararti. Akka gadaa tanaan waa hedduu taa'amaa hin araarsitaa waa hunda godha. Yaa marartu malee gadaan ilmoo irra nama marartii jedha. Gadaan ilmoo irra waan nama marartuufi kennuun dirqama.
gadaa dabarse ilma abbaa dabarse gadaa dabarse ilma abbaa dabarse yoon har'a kenne 40 har'a kiyyamoo ilmi kiyyamoo abbaa gadaa ta'a. Har'arraan jalqabee halchiisni yoo eenaa kennu ilmi kiyya itti makoodha abbaa sirnaadha. Ani immoo hayyuu tokkoffaan ta'a. Hayyuu tokkoffaa waan ta'uuf abbaa bokkuu waan ta'uuf waan namarratti tun qabu gammadaatumaan jaalachaatumaan kenna. Mee waggoota 8 dabran keessatti egaa aangoon isin harka turte akka aangoon isin harka turteetti immoo saba kanaaf yookiin uummata Oromootiif sirni gadaa uummata Oromoo qofa osoo hin taane biyya tanallee karaalee hedduudhaan kan inni fayyade. Biyya tana qofa osoo hin taane bu'uurri addunyaa kana sirna gadaati. Mee isin bara aangoon isin harka turteetti bara bulchaa turtanitti waggoota 8 darban keessatti egaa namni aangorra jiru sirni aangorra jiru bu'aa bahii hedduutu isa mudata. Qormaatilee hedduutu jira. Milkaa'insa immoo gurguddootu jira. Qormaatilee akkamitti isin mudatame qormaatileewwan waggoota 8 dabran aangorra turtan keessatti qormaatileewwan isin mudate irraa kaaname. Oduu qormaataatti hin darbini milkaa'insa kiyyaan. Milkaa'insi kiyya bara gadaa meelbaa Oromoon gaafii yeroo hundaa gaafatu hora Finfinnee deebisisuu ture. Hora Finfinnee deebisisuu keessatti akka abbaa gadaa Bachootitti akka Saglii Gadaa Tuulamaatitti koree olaanaa ta'ee deebisisee tan jira. Hojii gurguddaa hojjetanii jira. Milkaa'insa guddaan qaba. Oromoo wal dhabeerree araarsee tan jira. Seera guddaan hirmaachisee jira. Garuu qormaata guddaatitu na mudate. Qormaanni guddaan kun ani abbaa gadaa ta'ee oduu hin jiru dhiibamu haga gadaarraa irree dhiibamu gadaarraa irree ciqileeffamu oduun gadaa qabu oduun bokkuu qabu oduun biyya qaburree miidhaa adda addaa narra ga'ee jira. Akka abbaa gadaa Bachootitti gadaa oduun baadhee jiru miseensa caffeen godaanii miseensa seera waraabbatiin irree kanarratti baasanii abbaa gadaa bakka buusni teessoo isaaf fonqolchine hirkisni amma jedhanitti safuu irree narratti cabsanii ture. Kuni admaleedha. Waan admaleetirree haga narratti hojjetamu ga'ee jira. Kanarree araaraanis maaliinis fixanne teessoon kiyyaan harka jirti. Alangaan kiyyaan harka jirti. Hamma gadaa dhuftu fanan kennaa. Kanan jedhamu bu'aa bu'iin adda addaa narra ga'ee jira. Ani garuu waadaan tuulamni siidaatti na hirkisee waadaan natti kennisan amaanaa uummata Oromoo hin nyaanne har'a garuu kennee galuudhaaf anan qophaa'ee tan dhufee jira. Gaheen keessan mee akka addaatti maal ture gadaa meelbaa keessatti? Gadaa meelbaa keessatti gaheen kiyya Saglii Gadaa Tuulamaati. Saglii Gadaa Tuulamaa keessatti abbaa alangaa Tuulamaati. Mee abbaan alangaa Tuulamaa maal inni gaheen isaa maal hojjechaa ture? Gaheen isaa imaanaa uummataa eeguu, haqa uummataa deebisiisuu, araara buusuu, seera adda addaa maxxansuu, hojimaata idilee darabee kiyya eegee hojjechaa tan ture. Mee miseensa gadaa shananii keessatti waan laallatamutu jira. Oromoon wanti inni laallatu barri gadaa meelbaa akkana barri gadaa muudana akkana jedheeti miseensa gadaa shananiitu waan itti moggaasee milkii achi keessatti laallatu jira. Mee milkiin keessa maaliin beekama? Gadaan meelbaa miseensa gadaa shananii keessa maaliin beekama? Milkiin keenya sirna laafee jabeessuudha. Araddoolee Oromoo harkaa baatee deebisuudha. Sirna ciisee ijaarree jira. Kun milkii guddaadha. Milkii guddaadha. Lammaffaa immoo gadaa meelbaa keessatti Oromoon abbaa sirnaa abbaa biyya bulchuu ta'ee jira. Duraan halagaa dambullaa wayyaanee abbaa irreetirree gadaa meelbaa keessatti nurraa kaate gadaan tun gadaa milkii ta'uu kanaan Oromoon akka biyya bulchu afaan isaatiin aadaa isaa sirna isaa jila isaa akka gaggeeffatu taasisnee jirra. Mee dabarsa kana gaafa dabarsuuf jirtan egaa amma wal harkaa fuudhinsatti jirtan wal harkaa fuudhinsi guyyaan itti wal harkaa fuutanii aangoo walii dabarsitan gahee jira. Aangoon kun gaafa darbu maaltu isin harka ture maaltu immoo darba gara gadaa itti aanitti yookiin warra gadaa isin harkaa fuudhanitti gadoomni kun maalumaan darba akka aadaa Oromoo? Halangeen na harka jirti. Halangeen na harka jirtu miseensa dhufu itti aggaamee heebbisuudha. Innis halangee magarfatee dhufa. Halangeen isaa tiyya galmatti deebiti muudamte. Hanni isaa immoo ittiin bahee araara ittiin gaggeechaa. Maaltu na harkatti hafaa? Waggaa 8 bokkuu kanatu na harkatti hafaa. Gaaf jilaatan gaaf Oromoon jila gurguddaa qabuu fi bakka tumaa yookaan immoo sirni gurguddaa gaggeeffamu gaafa
abbaan sirnichaa na kaafate halanga itti yommuu deemu ba'anii halangumaan eebbaan kennaaf. Mee akka sirna gadaatitti wantoonni dhorgaa ta'an yookiin wantoonni safuu ta'an wantoonni keessumattuu dhaloota kanarratti akka hin hojjenne akka hojjetu akeekuu fi akka hin hojjetamne hin akeekne maal wanti isin dhorkitan keessumattuu safuu fi safeeffannaan akka durii miti Oromoon akkuma itti waliin beeknu seerri safuu fi safeeffannaa safuun daraan cabee jira argaa jirra waan ta'eef mee kanarratti akka gadaa keessanitti yookiin akka gadaa meelbaa keessa turtanitti akka aangoon isin harkattu walitti safuu fi safeeffannaa kana tiksuuf hammam gahee taphatta? Kittaana dubartii akka hin gaggeeffamne barsiisaa turre. Dubartii kittaanuun qaama hir'isuu akka ta'e. Gaa'elli immoo malee gaggeeffamu akka hin gaggeeffamne. Gaa'elli abbaan safuudha, abbaan alcheeti, guddiseeti, barsiiseeti, intala isaa halumaan fudhatee niitii godhachuu abbaa fi haadhaa fi intala warri sababa gaa'elaatiin adda godha araaraan akka wal fuudhan dargaggoon akka wal fuudhu taasisaa jirra. Kanarratti ciminaan hojjechaa turre. Mee akka sirna gadaatitti keessumattuu gama nageenyatiin waa hedduudha kan hojjetamu gam keessan akka sirna gadaatitti gam nageenyatiin akka aangoo turtaniitti bara aangoo keessanitti fayyadamtanii nageenya Oromiyaa keessatti fiduudhaaf wanti isin hojjetan. Waaqa kadhachuu qofa haalli mijataa waan hin jirreef sobuunis narra hin jiru. Oromoo yookaan immoo qaama ollolee waaqni walitti araarsi jedhee waaqa kadhachuun alatti addatti bahee waan an araara godhee jiru. Araara ani godhaa ture namni dhuunfadhaan yoo walitti bu'ee yoo maallaqa ol dhoowwatee qabeenya ol dhoowwatee lubbuu ol baasee araarsatan ture. Gadaan waa sadi hojjetti. Dursa waan hojjettu nageenya buusuudha araara buusuudha. Kanarratti waggaa 8 guutuu hojjechaa tan bahe. Lammaffaa diinagdeedha. Namni diinagdee akka waliin saamne diinagdee irratti hojjechaa tan ture. Sadaffaan fayyaa irrattis hojjechaa tan ture. Mootummaa wajjin akka biyyaatitti kana sadeen hojii gurguddaa hojjedhee jira. Hojii boonsaan hojjedhee jira. Kana hon jedhu deeggarsi naa godhameeti miti. Gadumatiyyaan waan man qabuunaan malee wanti addaa kunuunsa addaa wanti nu godhame kana caala hojjechuu hin dadhabe gadaan gumaata qabdi. Gumaata hin qabnu abbaan gadaa tokko gumaata hin qabu. Anuma namni si jaalateen bakkuma araara oolte waanuma si godhuun kana maatii qabna ijoollee qabna. Ana duwwaa hin jiru maatii kooti haadha manaa ulfoo na duwwaa jiraachuu baatte milkaa'insa gadaa kanaan hin argatu. Haadha manaa kootan galateeffadha. Dhumarratti sirna gadaa kana gaafa dabarsitan gammachuu akkamittiin dabarsitu walumaa galatti dhaamsa qabdan laama. Ani dhaamsa gadaa dabarsi ilmoo abbaa dabarsi gadaa dabarsi ilmoo abbaa dabarsi gadaan dhuftu na caalaa akka hojjettu na caalaa akka hojjettee bakka nan hin geenye akka geechuun hawwiin godhaa fi nan eebbisaaf eebbisee tan kennaaf qophiin irra jira. Ulfaadhaa yaada nu qoodanne. Har'a kan argamnu ardaa jilaa dhakaa koraa tuulamni sadan baallee alangee itti waliif dabarsuudhaaf jala bultiirra kan jirrudha. Egaa nus waan kana duraa duuba isaa eegnee isiniin gahaa kan turre. Ani Rabbirraa Leenjisaati gama ogummaa kaameraatiin Abdii Malaakuu waliin jira. Boggala Habtaamus gama ogummaa fi teeknikaatiin waliin jira. Hanga dhumaatti waan nu waliin taataniif ulfaadhaa horaa bulaa deebana.